Ashamarka Fune, Dawatota fi Hordota AGM, Akam Jertan, Nagin Rabbi Gudan Makumas in Jertaniti Sunera Hajra to Jeta, Anoli Global Media Era, Arra can Ichinik about Edufe, Odefano Guya Swantahin, Hale Rotrati, Tintala Gavaba, Odefanon Walmakate, Isinif Keno Ufejura. Hundachalani, Hordota Kijakanam, Erratimal Tunayad Disa. Hubanna dogongora akka qabatan hin barbadu. Hubanna dogongora akka qabatan hin barbadu. Eenyullee gammachiisuudhaaf oduu sobaa isinitti himu. Namni na jaalatu jedhee oduu sobaa isinitti himu. Maal isinitti hima? Oduu dhugaaf dhugaa. Because ani yeroo hunda wanti na gammachiisu soba dubbadhee jaalatamuu irra dhugaa dubbadhee jibbamuutu naaf caala. Amantaa Islaamaa keessatti barsiisa amantaa Islaamaa keessatti Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam waan tokko ummata muslimaatiif nama muslimaa hundaaf dhaamaniiti jiran maal jedhani qulil haqqa walau kana murran jedhan osoo akka baala hargiisaatti osoo akka hargiisaatittis ka hadhooftu taate dhugaa dubbadhu jedhan kanaaf dhugaa dubbannaa jechuudha keessumaayyuu waan ummata keenya miidhu irratti dhugaa irraa hin dabnu jechuudha waan ummata keenya miidhaa irratti dara hin deeggarru dhugaa dubbannaa jechuudha yeroo hunda kanaaf olola guyyaa lama sadiin deemaa jiru kan irratti waan baay'ee nama gammachiisu hordoftoonni AGM hundi isaanii hubannaan isaanii baay'ee guddaadha bilchinni sammuu isaanii baay'ee guddaadha yeroo gara yerootti bilchini keessan dabalaa gaaf deemu hin dubbisaam yeroo boqonnaa qabu yaadota keessan oduulee guyyaa isin dhiyeessu jalatti yaadota keessan hin dubbisa yaadota bilchaataa yaada ititaa yaada namni hayyuun kennu komentii jalatti kennitanii jechuudha fuulduree biyyaat irratti waa'ee waliin jiruuf jireenya irratti waa'ee siyaasa garagaraa walitti firoomsuu walitti dhaloonsuu irratti yaadni isin kennitan hedduu tokko nama gammachiisaa jechuudha kanaaf yaaduma isin qabdan kan irratti waa'ee Abiyyi Ahmad du'eeraa waan jedhu kan irratti hubannaa isin kennuu barbaadaa jechuudha daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma waliin argaa jirru kana ijoollee Oromoo ta'anii Oromoo irraa dhalatanii maatii haadhaaf abbaan Oromoo irraa dhalatanii garuu gaafa du'a Oromoo hawwan gaafa du'a Oromoo gammadan agarraa jechuudha dhugaadha dogongoroonni Abiyyi dalagee sadarkaa saniin illee nama ga'uu danda'a garuu ka keessa jirru siyaasa ta'uu hin dagatina ka keessa jirru siyaasa ta'uu hin dagatina maaliif siyaasa keessatti miira kee hin hordoftu siyaasa keessatti miira kee hin hordoftu dantaa sabaat hordofta jechuudha Abiyyi Ahmad osoo dhaamee osoo aangoo irraa ari'amee osoo aangoo irraa bu'ee nu gammachiisuu danda'a ta'a garuu namni itti aanee bakka san bu'u Oromoo yoo hin ta'in kasaaraa guddaadha halaaka guddaadha Abiyyi Ahmad aangoo irraa akka bu'u barbaanna namni itti aanee bakka san qabatu Jawaar yoo hin ta'in halaaka guddaa ta'uu danda'a yeroo hunda kun sammuu keessa galuu qaba nuti kan qabsoofnu Abiyyi achi kaasuu miti nuti kan qabsoofnu Abiyyin Jawaarin fa'aan jijjiiruufi Abiyyin Dr. Ma'araraa fa'aan jijjiiruufi Abiyyin Daawud Ibsaa fa'aan jijjiiruufi Abiyyin Maarroo fa'aan jijjiiruufi Abiyyin Kamaal Galchuu fa'aan jijjiiruufi malee Abiyyi achi balleessinee Tigree achitti deebisuufi miti kana jala muraa beekaa Abiyyi achi kaafnee Amaara Dassaalan caannee paartii Abin bakka san buusuufi miti Abiyyi achi kaafnee Dammaqaa Mokonnon bakka san buusuufi miti kun sirriitti hubatamuu danda'uu qaba daawwattoonni kiyya hordoftoonni AGM isa kana sirriitti akka adda baaftaniitiin hubattan barbaada osoo Jawaar fa'aa mana hidhaa jiran paartileen siyaasaa osoo wal nyaatanii jiran osoo ijaaramni tokko hin jiraatin osoo waliigalteen tokko hin jiraatin namni Abiyyi haa du'u jedhee du'aayii kadhata olola sobaa Abiyyi du'e jedhamu kana dhugaa godhaniitiin afarsan hin gammadan dhiiroo bar Jawaar masaraa keessa hin jiru bar Jawaar ka jiru bari qaallittiidha paartileen siyaasaa Kamaal Galchuu Daawud Ibsaa Abbaa Nagaa Jaarraa Maarroon faan sadarkaa isaan irra jiran hin beeyna mootummaa ta'uudhaaf gahumsi hin jiru ammatti Abiyyi bakka sanii yoo ka deemu taate Amaaratu itti aanan Abiyyi Amaara Dammaqaa Mokonni Abiyyi bakka sanii kaananiin Amaaratu qabataa jechuudha wayita kana waraana amma Oromoo harka jiru kana wantoota garagara Oromoo harka jiran kana guutuu Amaarri to'ataa jira jechuudha
Amarri mootu aarii inni askanuu kana nurraa qabu hin beeytan. Jiraanu nyaatee nu fixa nu caccabsa. Tabara miiliksan nutti rara. Kanaaf Abiyyi Ahmad achi kaasuudhaaf hin qabsoofna. Garuu waa tokkooni Oromoo bakka san buusuudhaafni. Jawaarin faa bakka san buusuudhaani. Baqqalaa Garbaa bakka san buusuudhaafi. Daawud Ibsaa Kamaal galchuu Maraaraa Guddina waatee bar abbama ta'e tokko nama Oromoodhaaf yaadu nama dantaa Oromoo dabarsee hin kenne tokko bakka san buusuudhaafi malee Abiyyi achi kaafnee Dammaqaa Mokonnon bakka san buusuufi miti. Odeessi torbaan amma guyyaa lama sadiin kana deemu nama hin gammachiisu. Dhugaatti nama hin gammachiisu. Namooti hedduun hin gammadan. Maal yaadanii akka gammadan garuu naaf hin galu. Gammachuu isaanii ibsataa jiran moo furmaata saba kanaa barbaadan jarri suni. Hordoftoota kiyya kana keessa namooti ilaalcha akkasii qabdan yoo ka jiraattan taate viidiyoo kana keessatti akka of ilaaltan barbaada. Dr. Abiyyi Ahmad ajjeefame jedhame maaltu isin gammachiise? Miira keessanii waan isa jibbitaniif gammaddan moo Oromoodhaaf waasiqa jettaniitiin hin gammaddan? Tokkoffaa asirratti wanti beekuu qabdan rakkoon keenna Abiyyi qofa wajjin miti. Rakkoon keenna sirna biltsiginnaa wajjin. Garaagarummaan siyaasaa nuti qabnu Abiyyi akka dhuunfaa wajjin osoo hin ta'ini paartii biltsiginnaa wajjin garaagarummaa siyaasaa qabna. Abiyyi yoo ka du'u taate itti aanaa isaatu itti aana. Kanaaf ka barbaadamu biltsiginnaa jijjiiruudha. Sirna biltsiginnaa kana bulchiinsa biltsiginnaa kana jijjiiruudha. Abiyyi du'uu baate biltsiginnaa keessatti jijjiiramni tokko Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Yoo balaa nutti as deeme malee. Amma odeessi siyaasamaa ture maa inni Abiyyi Ahmad hin ajjeefamedha. Hayyee Abiyyi Ahmad ajjeefame haa jennu. Abiyyi Ahmad eenyutu ajjeese? Amaaratu ajjeese. Naftanyaa inni ittiin ofii marsetu ajjeesee jedhamee haasa'amaa jira. Isa kana irratti gammachuu akka waan naftanyaan Abiyyiin ajjeeftee Jawaarin achi fuutee masaraa galchituutti yaadna. Dogongora guddaadha. Naftanyaan gaafa Abiyyiin ajjeeftee Jawaar Muhammad illee ajjeefti kana quba qabaadha. Jawaar Muhammad Ameerikaan jiru, Minisootaan jiru, DC hin jiru. Jawaar Muhammad mana hidhaa keessa jira. Manni hidhaa bulchiinsa mootummaa jala jira. Namni mootummaa masaraatti ajjeese Jawaar Muhammad mana hidhaatti ajjeesuu hin dadhabu. Ammallee jarri Jawaar Abiyyi caalaa ka ajjeesuu barbaadan Jawaari. Abiyyi osoo ka ajjeesanuu taate Jawaar akka hara isaan hin galfachiifneen beekan. Jawaar hidhaa keessaa yoo bahe akka hara isaan hin galfachiifneen beekan. Akka boqonnaa isaanii hin kennine hin beekan. Kanaaf Abiyyiin dureenumaa Jawaar ajjeesuu barbaadanii jechuudha. Kanaaf Abiyyi gaafa du'e jenneetiin hin gammaduun hin barbaachisu. Tokkoffaa nuti Oromoodha du'a walii hin gammannu. Abiyyi Ahmad yoo karaa dogongoraa irra ka jiraatu taate akka inni dogongora sanirraa fooyya'u irratti hojjechuudha. Nuti badii Abiyyi dalagu kana guddifnee seera mimmi'eessinee ka isinitti himnuufi akka isin du'a sadarkaa kanatti walii hawwitaniif osoo hin ta'ini akka uummanni paartii kana jalaa dacha'ee paartii biraa jala yaa'uufi. Badii biltsiginnaa xiqqaa irraa guddaatitti jala deemnee babbareechinee ka gurra isin buufnuufi paartiin biltsiginnaa kun paartii Oromoodhaaf kan hunda bu'aa hin qabne waan ta'eef ka isa irra Oromoodhaaf bu'aa qabutu jira waan ta'eef ka Abiyyiin caala Oromoodhaaf bu'aa qabutu jira waan ta'eef ka Abiyyiin caala Oromoodhaaf deebii deebisutu jira waan ta'eef namni paartii kana jalatti haa ijaaramuufi malee akka isin du'a waliif hawwitaniif miti. Haacaaluu Hundeessaa gaaf dura ajjeefame. Oromoo caalaa Amaarri gadda isaa akka ibsataa ture agartanii miidiyaaleen Amaaraa hunda akka itti gadda isaanii ibsataa turan agartanii Haacaaluu jaalataniiti miti. Siyaasni isinii haa galu. Dammaqaa ijoolleen kenna. Haga feete yoo nama jibbate jibba kee ilaallatti baateetiin jettee hin gammadin. Namni sun si balleessa yoo Abiyyi amma hin duune jira. Si akkatti amma gammachuu du'eera jettee gammaddu kana yoo arge maas siin jedha. Booda yoo ati waa balleessite maas si godha mootummaadha. Ati isa ajjeesuu barbaadda ati du'a isaa barbaadda. Gaafa inni garuu si hidhu gaafa inni si ajjeesu jettee iyyita. Atu bara osoo agartee ajjeesuu barbaadda. Siif isa jidduu garaagarummaan tokko hin jiru. Nuti kan barbaannu rakkoo tokko malee cinqaa takka malee akka sirna gadaatitti akka dimokiraatiitti osoo dhiigni tokko hin jigin aangoon akka nama tokkorraa nama kaanitti darbu barbaanna. Oromoon kana barbaada. Osoo rakkoon tokko hin dhalatin, osoo booksii walitti erguun hin dhufin, osoo wal dha'uun hin dhufin, osoo duutiin hin dhufin, osoo hidhamuun hin dhufin Abiyyi
yoo ummanni Jawariin filate aangoo gara Jawariitti akka dabarsu barbaanna. Yoo ummanni Maraaraa filate gara Maraaraa, Daa'ud, Kamaal, Jaankaa, Jibuutii abbaa fedhellee maa hin taane. Karaa nagahaatiin aangoon nama ummanni filateef akka darbutu barbaadamaa jechuudha. Kanaaf hojjetamas, kanarratti xiyyeeffatamas. Kanaaf yoo ati Abiyyiin ajjeesuu barbaadde inni gaafa si ajjeesu maaliif bootta? Atu ajjeesuu barbaadda. Ilaalcha keessan jidduu isin lachuu warra waa ajjeesuu barbaadu jechuudha. Kanaaf hin gammadina. Nafxanyaan Abiyyi yoo ajjeeftee bakka san qabatte Oromoodhaaf halaaka irraa akiraati. Akka lamuu deebiteen kaanetti duuta. Because nafxanyaan Abiyyiin ajjeeftee daqiiqa 10 booda fiidee qaallitti dhaqxee Jawariin ajjeefti. Bakka lafaa ajjeefti. Siyaasni miiran hin ta'u. Siyaasni jibba dhuunfaatiin hin ta'u. Siyaasni dantaa sabaa of duratti laalanii xiinxaluun ta'a. Siyaasni dantaa uummataa of duratti laalanii xiinxaluun ta'a. Abiyyi bakka sanii kaasuudhaaf Amaarri isa ajjeesuu hin qabu. Qabsoo Oromootiin bakka san gadhiisuu qaba. Qabsoo kennan akka Oromootti goonuun bakka sanii ka'ee nu bakka san taa'uu qabnaa jechuudha. Hayyoonni kenna, hogganoonni kenna. Malee Abiyyi bakka sanii kaa'ee Geetaachoo Raddaa bakka san naquu hin qabu. Abiyyi achi ka'ee nafxanyaan Abin yookaan Dammaqaa Mokonnin bakka san naquu hin qabu. Jawaar Muhammad osoo irraa jiraatee du'a Abiyyiin hawwu. Kanaaf wanta kana sammuu keessa deddeebisaa, sammuu keessa naannessaa. Yeroo hundaa miira keessa galuu osoo hin ta'in xiqqoo tasgabboofnee yaannee waa wayii gaafa yaannu, waa wayii sammuu keessa gaafa nu dhufu wanti kun Oromoodhaaf bu'aa maalii qaba? Wanti kun Oromoodhaaf miidhaa maalii qaba? Lamaan kana kompeer gochuu danda'uu qabna. Sabni kun saba waggaa 140 gabroome. Sabni kun saba waggaa 140 tumame. Sabni kun saba waggaa 140 kola'e. Qabeenya isaa dhabe. Biyya isaa irratti gabra ta'e. Injifannoo xiqqoo qabsoo qeerroo Oromootiin argamte tana duuchuudhaaf hin deemina. Yoo beekumsaan hin deemne, yoo xiinxalaan hin deemne, yoo bilchinaan hin sochoone, jibbaa fi miira qofaan yoo ka girrifnu taate halaaka gallaa jechuudha. Qabsoo Oromoos halaaka keessa buufna. Saba kanas halaaka keessa buufna. Kanaaf yeroo hundaa bilchinaa fi xiinxala gahaa godhaa deemuu danda'uu qabna. Kanaani guyyaa lama booda Jawaar Muhammad faan gara mana murtiittiin dhufanii waa'ee isaanii irratti xiyyeeffadha. Nafxanyaan nu akka Oromootti wal nyaanna. Nafxanyaan walirratti qabee nu nyaachuudha. Kanaaf duula nafxanyaan godhaa jirtu kanallee nama akkaan jaaladhu siyaasa Oromoo keessatti illee nama ijoolleen hiriyoota kiyyaa keessaa tokko Abiyyi caalaa Amaarii nu haa bulchitu jedhe. Amma kummaa inni amala nama sanii osoo hin ta'in miiraan haasa'uudha. Gaafa miiraan haasa'uitu tokkos maal jedhee Abiyyi caalaa Tigree nu wayyaa jedhe. Amma kummaa inni miiraan haasa'uudha. Miiraan dubbachuudha. Amma kan dubbataa jiru sammuu isaati miti, miira isaati. Kanaaf jibbaa fi siyaasni sabaaf qabsaa'uun wal adda. Jibbi jibba. Siyaasni bilchina. Sabaaf qabsaa'uun biyya kee jaalachuudha. Kanaaf waan kanniin sirriitti xiyyeeffannee deemuu danda'uu qabna. Rabbi nu haa bilisoomsu, Rabbi walii nu haa galchu. Oromoo hunda Rabbi du'a walii hawwu irraa haa dhorku. Nama nu hojjeessaa jiru mootu Rabbi nurraa haa karaa nagaatiin nurraa haa buusu. Aangoo itti aanu mootu Rabbi diina harkaan galchin, Rabbi alagaan harkaan galchin, Oromoo harka haa galchu. Aangoo itti aanu Rabbi Jawaar fa'aa harka haa galchu. Jawaar, Baqqalaa, Daa'ud, Kamaal, Maarroo hunda isaanii mootu Rabbi walii jara haa galchu. Akkanaati ulfaadhaa galatooma waan kanarratti hubannaa akkanaa akka qabaatan barbaada. Karaan sirriinis isa kana, karaan borsabni kun itti milkaa'us isa kana, karaan bornullee itti hin qaanfanne isa kana jechuudha. Yeroo hundaa deeggarsaa fi tiifoozoo laaltee hin deemin, dhugaa laalii deemi. An kana siidhama. Yeroo hundaa deeggarsaa fi tiifoozoo laaltee hin deemin, dhugaa laalii deemi. Kanumaan siidhama ulfaadhaa galatooma inshallah yeroo biraa walitti deebina.